Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun sagantaa marii waa'ee dhibee koronaa vaayirasii yookiis COVID-19 irratti kan xiyyeeffatu Kelloo miidiyaa waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatudha. Sagantaa kana qopheessuu fi dhiyeessuudhaan kan isin waliin turu an Dr. Dhinsa Yonas. Turtiin keessan akka dhufaana ta'u isin affeerra. Har'a egaan keessummoonni keenya kan nuti waliin marii goonuu hospitaala guddaa biyya Ameerikaa kana keessaa kan hojjetan ogeessota fayyaa dhibee keessaa yookiis internistii fi hospitaalistii kan ta'an Dr. Amanuel Oljira akkasumas Dr. Masfiin Ittaanaa waliin ta'uudhaani. Dr. lamaan keessaniyyuu marii kanaaf eeyyamamoo taatanii waan nuuf argamtaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaan isin galateeffadha. Atis galatoomii waan nu affeerteef. Tole egaan kallattiinumaan gara marii keenyaatti gaafa seennu waa'een dhibee kanaa addunyaa guutummaa irratti mataa dhukkubbii ta'eeti yeroo inni dubbatamu kan nuti dhageenyu. Jalqabbiin isaa garuu biyya Chaayinaa keessaa magaalaa xiqqoo Wuhan jedhamtu keessatti kan eegale hamma guyyaa har'aatti namoota miliyoonii 1 gararraa qabuu danda'eera. Akkamittiin daddarbeeti dhibeen kun kan inni namoota hamma kana qabuu danda'e Dr. Masfiin? Tole galatoomi Kelloo miidiyaa irratti waan nu affeertaniif baay'ee galatooma. Waa'ee koronaa kana yeroo baay'ee ni dubbannaa haa ta'u immoo baay'ee dubbachuu keessa namni hubannoo akka argatuuf waan ta'eef akka kanatti akka hubatamu barbaada. Waa'ee koronaa namni baay'een nagayarama gurraa qaba hundumtuu namooti warri intarneetiin telefoon irraa citee jirus turaanis amma argataniiru waan dhagaa natti fakkaatu reediyoo irraas televezyiinii irraas. Dhibeen koronaa kuni jalqaba biyya Chaayinaatii jalqabee akkamitti namatti dafaca'ee kan jedhu akka gaariitti qoratamee waan sirriitti hubatame ammas akkasuma hin jiru. Garuu immoo dhibeen kuni bineensa keessa deddeebi'aa ture koronaa vaayirasii kan jedhamu kuni. Koronaan kuni vaayirasiin kuni sanyii isaa jijjiiree jechuudha. Eenyummaa isaa jijjiiree yookaan aayidentii isaa jijjiiree yookaan muteet godhee gara namaatti dhufee namarraa namatti faca'uu jalqabee Diseembar birreen gaddaati jalqabee amma kunoo ji'a 2-3 gidduutti biyya lafa hundumaa waliin ga'ee jira jechuudha. Kanaaf egaa dhibeen kuni dhibee daddarbaa namarraa namatti kan darbu kanaan as babal'atee biyya hundumaa waliin ga'ee jira jechuudha. Baay'ee gaarii. Kanumaan wal qabatee dhibeen gaafa nama qabu mallattoolee yookiis amaloota garaagaraati kan inni mul'isu. Namni dhibee kanaan qabame qaama isaa keessaa gara kamiin hubaa mallattoo akkamiitis immooti kan inni agarsiisuu danda'u Dr. Amanuelin gaafadha. Galatoomi Dr. Dhinsa waan asirratti nu affeertanii fi Kelloo miidiyaanis akkasuma galatoomaa jechuu barbaanna. Dubbiin koronaa vaayirasii kun dubbii baay'ee waan cimaa ta'e biyya lafaa raaseedha. Biyyi guddate hundumtuu kan teekinooloojiidhaan sadarkaa meeqarra ga'e iyyuu koronaa vaayirasii kana to'annaa jala oolchuudhaaf rakkina guddaa keessa jira. Kanaaf kun saba keenyaaf har'a waan barbaachisaa sabi keenya kana dura yoo dhagayeessi ammas itti fufee dhaga'uu waan qabuudha. Kana duwwaan iyyuu dhaabachuun irra hin jiru itti daddabalamee dubbiin kun guyyaadhaa gara guyyaatti wanta dubbatamuu qabuudha jedhee yaada. Egaa koronaa vaayirasiin kun akkuma Dr. Masfiin ibsee yeroo Chaayinaa irraa ka'ee jalqabaa kan inni irratti mul'ate namoota murtaa'aa magaalaa tokko keessa jiran keessa magaalaa Wuhan jedhamu keessa namoota jiran irratti akka malee nanna gubuudhaanii qofaasisuudhaanii hafuura kutuudhaanii kan inni jalqaba mul'ate. Isa kana irratti rakkina kan itti fidee kun maal akka ta'e wallaaluu isaaniiti. Waan haaraadha moo dhukkuba silumaa jiruudha moo jedhanii gargar baasuudhaaf rakkina guddaa itti fidee akkuma miidiyaa adda addaa irratti dhaga'amee dooktoriin jalqaba waan kana yaadaan qaballee hamma mootummaa Chaayinaatiin rakkinni irra ga'u irratti kan inni ga'e addaan baafachuu dadhabuurraa ka'ee natti fakkaata. Kanaaf mallattoon isaa baay'ee. Mallattoon isaa mallattoo qufaa fakkaachuu danda'a. Qufaa jechuunis biyya keessa jiru waan akka furrii gadi fichisiisuu danda'a, qoonqoo keessa nyaatuchuu danda'a, nanna gubuu danda'a. Garuu kan isa kana adda godhu namoota murtaa'aa irratti namoota kan dhukkuba kanaan qabamanii 100 keessaa harka 20 harka 15 kan ta'an irratti rakkina guddaa fidee hafuura kutee akka isaan ofii isaaniitiin hafuura hin baafanne gochuu danda'u isaati. Baay'ee gaarii. Egaan kanumaan wal qabatee namoonni yeroo baay'ee yeroo isaan waa'ee qoricha dhibee kanaa kaasan yeroo isaan haasa'an hin dhageenya. Akkasumas
biyya kana naannoo Texas jedhamutti qoricha busaatu fayyada jedhamee wanta haasa'amaa turee fi qoricha busaa waliin maqaadhaan kan wal fakkaatu qoricha tokko maatii isaatii wajjiniin haadha warraa isaa wajjin fudhatee inni lubbuudhaan darbuu danda'eera. Dabalataanis immoo biyyi keenya qoricha kana arganneerraa gara clinical trialiitti seensifnee jirraa jedhaniiru. Sanarratti koomentii gochuuf utuu hin taane qorichi argamnaan gaariidha. Haga ammaatti qorichi yookiis talaalliin vaaksiin kan nuti jennuun wanti dhibee kana yaalu kan argame jira Dr. Masfiin. Tole galatoome gaaffii gaarii kaastee namni baay'ee waa'ee qorichaa haasa'ama. Qorichi koronaa ittisuu qofa. Ittisuu that's the key. Qorichi vaayirasiin akkuma ati beektu Dr. Dhinsa lubbuun qaban akka baakteeriyaallee miti. Kanaaf qoricha yeroo hojjettuuf qorichi suni qaama namaa keessa galee qaama sana seelii keenya wajjin ajjeesa waan ta'eef yeroo baay'ee qaamuma keenyatu dhibee kan ofirraa ittisee ofirraa qolate jechuudha. Garuu qorichi tokko kanaan dura waan oomishaman jiru kan akka hydroxychloroquine, chloroquine kan jedhamu. Amma yoonaatti waan nuti gochaa jiru amma fakkeenyaaf dhukkubsataa amma lafa jiru yeroo bulee nama 3-4 qabna turre koronaan kan dhibame. Isaaniif immoo qoricha kennaan jiru. Qorichi kuni qoricha beekamee akka gaariitti murtaa'ee qoratamee beekame miti jechuudha. Kanaaf qorichi koronaa keessumaa biyya keenyaa fi uummata keenya kan gorsuu barbaadu qorichi isaa of eeggannoo gochuudha. Akka inni daddabarre gochuudha. Akkamitti namatti darbaasa jiru akka gaariitti hubachuudha. Odeeffannoo gaarii qabaachuudha. Itti deemuu dandeenya gara fuulduraatti maal akka gorsinu. Haa ta'u immoo garuu qoricha amma yoonaatti akka gaariitti kan nama fayyisuu danda'u kan jedhamu darbee qorannoon tokko jira. Biyya Faransaayitti kan jalqabame jira. Chaayinaatti waan isaan yaalan jira. Hydroxychloroquine fi azithromycin walitti dabalanii namootaaf kennanii namoota sun fooyya'anii warri kaan garuu nama isaanii irratti hojjetan nama xinnoodha. Sample size isaanii xinnoo waan ta'eef there is no way conclusion qorichi kun kanaaf nama gargaara jettee waan conclude gootu miti jechuudha. Amma kan godhamaa jiru iddoo tokkotti qoricha gaa kennamu compassionate care kan jedhamu jira jechuudha. Namni tokko yoo vaayirasa koronaa kanaan dhibamee mana qorichaa ciisee ICU keessa galee lubbuun isaa darbuuf ta'ee yoo duuf yoo ka'e tarii compassionate qoricha tokko kan itti yaaltu jira akkasumatti jechuudha. Akka namichi kun du'uun isaan oolu kanaaf kana yaalu riskii isaa fudhattee jechuudha. Malee akka mataatti kan qoricha kana vaayirasii kanaaf qorichi qaamuma keenyatu dhibee kana ofirraa ittisee garuu nama tokko irratti immoo baay'ee akkuma Dr. Amanuel dubbate namarratti kan inni jabaatu jira. Keessumaa namoota umuriin isaanii xiqqoo deemanii namoota dhukkuba sukkaaraa qabanii dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kan onnee dhukkuba kalee kan qabanii warri kuni warra rakkinni kun itti cibuu danda'u ajjeesuu danda'u jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti gaaffii kee deebisuudhaaf qorichi isaa ittisuudha. Inni lammataa immoo talaallii qabaa kan jettes gaaffii ati gaafatte kun baay'ee relevant waan barbaachisaadha. Fakkeenyaaf kan akka influenza ta'u measles biyya keenyatti kan beekamu qoricha baay'ee namarraa ofirraa ittisuudhaa fi namooti baay'een vaccinationii kana kennu, talaallii kana kennu. Talaalliin kun garuu hojjechuudhaaf immoo yeroo barbaada jechuudha. Amma vaayirasii kun erga dhalate amma ji'a 3-4 kana gidduutti waa'ee vaayirasii kanaa maal akka inni ta'e iyyuu RNA vaayirasii ta'uusaa sanyii isaa haaraa ta'uusaa reefuu qoratamaa bira gahaa jira waan ta'eef talaallii hojjechuudhaaf gara waggaa tokko caalaa waan fudhachuu maluu fi amma yoonatti talaalliin qabu. Baay'ee gaarii. Kanumaan wal qabatee gaaffii kana Dr. Amanueliif hin kaasa. Namoonni nama dhibee kana qabu wajjin walitti dhufan yookiis immoo dhibee kana qabaachuu isaaniitiin shakkamanii kwaarantiin yookiis immoo qofaatti adda ba'anii namootarraa adda ba'anii guyyaa 14 yookiis torbee 2 inni ilaalamu jarri kun. Qofaatti adda baasanii torbee 2 ilaaluun kun maaliif barbaachise? Hafuura walitti baafachuudhaani yookiin immoo sanni tokko irratti haxxiffate sanni tokko funyaan isaa qabe deebisanii qabanii isaan immoo ija ofii funyaan ofii afaan ofii qabuudhaan kan gatii ta'eef kan inni darbu akka haala amma jiru kanatti immoo dhukkubi kun kan inni darbu nama tokkorraa nama tokkotti darbee kan inni namarratti mul'achuu danda'u guyyaa 14 hamma guyyaa 14tti jedhama. Garuu
researchiin tokko hamma guyyaa 21 kan hamma guyyaa 27 agarsiise iyyuu jira. Namni kun kophaa yeroo taa'u nama dhukkuba kanaan qabamee wajjin wal argee dhukkubi kun tarii natti darba jedhee yoo yaade akka nama kan biraatti hin dabarsinee fi guyyaa 14 yoo taa'e guyyaa 14 kana keessatti mallattoon dhukkuba kanaan nama kana irratti mul'achuu hin danda'a jechuudha. Yoo irratti mul'ate nama kan biraatti utuu hin dabarsin dhukkuba kana ofuma isaatti qabee abbaan suni utuu nama kan biraatti hin dabarsin ofuma isaa biratti hambisa jechuudha. Kanaafiti kophaatti qabamuun barbaachisaa kan inni ta'eef kanaafi. Yoo namichi kun fakkeenyaaf dhukkuba kanaan qabamee mallattoo wayiyyuu turre hin jiraatin amma akka jedhamaa jirutti utuu mallattoo wayiyyuu namarratti mul'atin dhukkuba kana nama kan biraatti dabarsuun hin danda'amaa jedhamaa jira. Kanaafi nama kan biraa nama dhukkubsate wajjin namni wal argee guyyaa 14 fi maatii isaa warra kaan irraallee warra mana tokko keessa wajjin jiraatu irraallee adda ba'ee yoo manni isaanii kifilee adda addaa qabaate iddoo tokkotti kutaa tokko keessatti ofii isaa limiit godhee achi keessa ture dhukkuba kana maatii isaa warra kaanitti illee akka hin dabarsineef maatii isaa warra mana sana ala jiraniif firoottansaa namoota bakkeetti akka hin dabarsineef mana sana keessa taa'uun kanaaf barbaachise. Kan irratti hundaa'ee namni tokko dhukkuba kanatti expose yookiin immoo ergii dhukkuba kanatti wajjin wal argee guyyaa 14 keessatti dhukkubi kun hin mul'ata kan jedhamurraa kan ka'edha. Guyyaa 14 sun kan inni fo'ame. Guyyaa 14 booddees nama tokko irratti riippoortiin garuu jira. Guyyaa 14tti garuu barbaachisaadha. Guyyaa 14f kophaa taa'uun jechuudha. Baay'ee gaarii galatoomi Dooktar. Egaan kanumaan wal qabatee wanti biraan jiru immoo namoonni dhibee kanaaf qabamanii mallattoolee agarsiisan mallattoo jabaatu hin ta'in mallattoo laafaallee agarsiisanii manuma isaanii keessatti qofaatti adda baasanii akka isaan of yaalanidha. Manatti akkamittiin of yaaluun danda'ama? Dabalataanis immoo yoo maal ta'anidha kan isaan mana yaalaa dhaqan Dooktar Masfiin? Tole galatoomi egaa akkuma sila dubbanne dhibeen koronaa kana akkamitti daddarbaa isa irratti yoo fookasii goone keessumaa biyya kanaa fi biyyi keenya immoo kontekstiin isaa adda. Mana ooluu isa biyya keenyaa fi mana ooluun janaa tokko miti. Qorichi kuni dhibeen koronaa kuni namarraati namatti faca'a. Attamitti namatti faca'a namni dhukkubfate dhibee kana agarsiisee yeroo qufa'u yeroo haxxiffatu qufaan isaa suni haxxissachuun isaa suni nama biraarra bu'aa jechuudha. Kanaaf egaa namni tokko yeroo akka sila Dr. Amanuel dubbate inkubeeshinii piiriyoodii barbaachisa jechuudha. Yeroo guyyaa 14tti isas caaluu danda'a. Kanaaf namooti amma kan jechaa jiran akkuma inni jedhe utuma mallattoon agarsiisiniyyuu dhibeen kun nama biraatti faca'uu danda'a kan jedhamu rakkoo guddaa. Kun jechuun maal jechuudha egaa dhibeen kun akka hin daddabarreef maal gochuutu nurra jiraasa jedhu irratti fookasii akka goonu nu godha jechuudha. Amma akkuma beekamu erga Wuhan irraati jalqabee amma biyya hundumaa waliin ga'ee jira. Ameerikaa keessatti akkuma argitu naannoo New York, New Jersey baay'ee rakkina guddaa fidee jira. Jalqaban Washington ture. Biyya keenya Itoophiyaas galee jira. Egaa lakkoofsi namni dhibame kun hammami achitti kan jedhu deetaa qulqullaa argachaa jirra. Hammamti dhibamee jira. Warruma addanaati ammana jennee dubbannu iyyuu lakkoofsi isaa 10 yookaan 100 baay'isuun irra jira jechuudha. Baay'eedha. Babal'atee waan jiruufi waan namni gochuu qabu ittisuudhaan waan namni gochuu qabus tokko manatti akka namni mana keessa oolu gochuu social distancing jechuudha. Maal jechuudha godhee namni tokko yoo mallattoo hin qabu ta'e maatii isaa wajjin mana keessatti isolate quarantine ta'uu qaba jechuudha. Yoo dhibee qabaate immoo yoo mallattoo fakkeenyaaf qufaa yookaan qaama ho'isuu yookaan immoo waama salphaatti waan utaalloo fakkaatu yoo qabaate immoo manuma keessatti taa'ee warra kaan irraa adda ba'ee jechuun egaa kunis egaa kontekstii biyya keenyaatti amma deemsisa kan jedhu irratti haasa'uu qabna. Kanaaf egaa dhibeen kun akkamitti daddarbaa waan gochuu qabnu immoo maalinni kan jedhu boodatti deemuu dandeenya akka dhuunfaattis haa ta'u akka waldaattis akka communityittis haa ta'u akka mootummaatti akkasumas immoo akka health institutionitti jechuudha. Gaaffii garuu si deebisee hin barre gaaffii irra naa deebi'ee gaaffii yoo ta'e Eeyyee naa deebisteetta gara gaarii isaa Dr. Masfiin garuu irra caalaatti mana keessatti namni mallattoolee kana ofirratti arge maal godheetu yaalii ofiif gochuu danda'a. Mallattoo akkamiitiin mooti kan inni ofirratti yoo arge gara mana yaalaa dhaquu kan inni qabu isa jedhudha. Gaaffii dhiifama
mana keessatti namni tokko yoo mallattoo agarsiisa mallattoo sila Dr. Amanuel jedhe qufa'uu attiffachuu furuuriin namatti baay'achuu kuni salphaa mallattoo salphaa inni addaan iddoo lamatti baasuu dandeenya mallattoonni nama yaaddessu isa kami mallattoonni salphaan immoo isa kami jennee ulaan namni tokko mana qufaan tokko na qabe yoo qufaan yookaan utaalloo wayii mana keessatti na qabe maalan godha nan boqodhaa jiruun deemu mana keessan ta'a bishaanan dhugaa reestiin godhaa fakkeenyaaf mana keessatti warra kaanitti akka hin dabarree fi yeroon qufa'u nan haguuggadhaa yeroo itti uffadhu harka koodatti qufa'aa yookaan maaskii mana keessatti uffachuu hin danda'a yoo nama kaan qabsu. Kanaaf qorichi isaa sappoortiif keer waan jennu sanadha jechuudha. Sappoortiif jechuun namni kun boqonnaa godhatee warra kaanitti akka hin dabarree akkasumas immoo qaama isaa sana bishaan barbaachisu argatee waan tokko tokko mataa bu'uu yoo qabaate fakkeenyaaf qoricha mataa bu'uu fudhataa yoo qaamni isaa isa gubee qoricha qaama qabbaneessu kan akka taayilanool yookaan paarasitaamool jedhaman isaa biyyatti isa fudhataa. Kanaaf mana keessatti waan godhamu kan yoo dhibeen isaa kun immoo rakkina isa jabaatti fidate jechuudha. Rakkina jabaa jechuun mallattoonni jabaan kam jechuudha hafuura guutuu jechuudha. Short of breath jennu jechuudha. Short of breath jechuun hafuura guutuu qilleensa gaachaan baafachuu dadhaba hafuura kutaa hafuuratu gabaabbata. Kanaaf mallattoon akkasii yoo jiraate namni tokko baay'ee dhukkubfatee lafaa ka'uu yoo dadhabe yoo dhibame maal gochuu qaba? Kontekstii biyya kanaan dubbachaa jiramu bilbiluu qaba jechuudha. Kilinikiitti bilbilee dhibee akkas akkasiin qaba rakkina akkas akkasiin qaba jedhee dooktorii isaa bira deemuu qaba jechuudha. Biyya keenyattis yoo ta'e ogeessa fayyaatti bilbilee ogeessa fayyaa bira dhaqee tajaajilamuu qaba. Yeroo achi dhaqu immoo rakkoon isaa maal inni mallattoo kana qufaa deema yoo ta'e nama biraattis facaasuu waan danda'uuf qufaasaa sana ukkaamsuu haguuguu akkasumas immoo maaskii yookaan haguuggii wayii yoo qabaate fooxaas ta'uu danda'a akka biyya keenyaatti uffata ta'uu danda'a waan uffattee deemtu ta'uu danda'a. Kanaaf akka nama biraatti hin facaafnee fi eegumsa barbaachisu godhanii achi deemanii ilaalamuun tajaajilamuun gaariidha. Baay'ee gaarii guddaa galatoomi Dr. Masfiin. Kanumaan wal qabatee Dr. Amanueliif hin kaasa gaaffii kana yeroo baay'ee gara miidiyaa hawaasummaa kanarra kan deddeebi'aa ture namoonni hiddi dhufaatii isaanii dhaloonni isaanii Afrikaatti kan hidhatu bifaan gurraacha kan ta'anii dhibeen kun hin qabu jedhaniiti kan isaan haasa'aa turanii. Dhibeen kun umuriidhaan gosaan sanyiidhaan kan adda baafatee nama qabu qabamoo eenyuunidha kan inni qabuu danda'u? Gaaffii gaariidha Dr. Dhinsa. Dhugaa dubbachuuf dhibeen kun vaayirasiidhaan darba. Vaayirasiin nama umurii nama addaan kuteen ilaalu namni kun guddaadhaa xinnaadhaa hin jedhu namni kun beekaadhaa wallaalaadhaa hin jedhu namni kun horii qabaa hiyyeessaa hin jedhu namni hin qabne tokkoyyuu hin jiru. Nama hundumaati kan inni qabu. Keessumaa vaayirasiin kun yeroo akkas gara biyya warra develop godhan warra biyya Europe kana biyya Ameerikaa kana akka kana jilbeenfachiisu kan hubachuun baay'ee salphaadha jedhee yaada. Vaayirasiin kun namni hin qabne hin jiru. Garuu yeroo ilaallu eenyuun caalaa dhukkubsachiisa eenyuun caalaa ajjeesa isa jedhudha kan ilaaluun irra jiru. Kan namni hin qabne Afrikaa keessaa akkanatti fakkaatutti anamma vaayirasiin kun lakkoofsi isaa xiqqaa fakkaata. Akka sila Dr. Masfiin dubbate maaliif lakkoofsi kun xiqqoo fakkaate jennee irratti haasa'uu dandeenya gara booddeetti. Namni kun qabameedhuma yonnaa vaayirasii kanaan du'e biyya Afrikaa keessatti dhuguma namni kun vaayirasii kanaan du'e jedhanii postmortem ergi namni kun du'e irratti hojjetanii deetaa sana baasuun hin jiru. Kanaafiyyuu lakkoofsi nama du'ees lakkoofsi nama qabamees xiqqaa fakkaata. Kana jechuun vaayirasiin kun biyya sana keessa hin jiru jechuudha. Sirriitti addaan baafamee hin baramne, addaan baafamee hin hubatamne, hin qoratamne jechuudha. Kanaafi namni hin qabne hin jiru, nama hundumaa qaba. Garuu kan inni caalaa qabee rakkinatti fidu warra umuriidhaanii fagaatani. Warra waggaan isaanii 60 olii, 70 olii, 80 olii yeroo ta'u ammoo kana rakkinni inni fidu dabalaa deema. Umurii duwwaa mootuun ta'in akkuma sila dubbatame namoota warra dhukkuba sukkaaraa qaban irratti hin jabaata. Namoota warra dhiibbaa dhiigaa qaban irratti hin jabaata. Namoota warra dhukkuba onnee, dhukkuba kalee qaban irratti hin jabaata. Namoota warra dhukkuba sombaa kan infiziimaa jennu namoota warra sigaaraa xuuxan jechuudha.
namoota warra akka sigaaraa xuuxanii isarraa rakkina irratti dhufee sombi isaanii yeroo hundumaa qofaa deemanii silumaa hafuura kutu irratti hin jabaatu. Warra kana irratti kan inni jabaateef rakkina sila jalaa qabaniif malee ijoollee sin qabaa, dargaggoo sin qabaa, nama guddaa sin qaba. Rakkinni tokko immoo kan hubatamaa ture, kan kana dura jedhamaa ture akkuma sila Dr. Dhinsaati kaaftee warra biichirra deemee ijoollee warra kooleejii yookiin haayiskuulii ba'anii biichirra bishaanirra turan kana nun qabu yoo nu qabees nu ajjeesuu jedhanii dubbataa turan. Miidiyaa tokko tokkorraa dhaga'amaa ture. Kontekestii Ameerikaatiin naasaa amma. Yeroon kuni garuu kan nu argaa jirru nama dhukkuba kan biraa hin qabne, nama waggaa 30 wayii, nama waggaa 40 wayii, nama waggaa 20 keessa yeroo isaan du'an agarra. Kanaafiyyuu yeroo isaan dhukkubsatan agarra. Kanaafuu eenyuun iyyuu hin dhiisu. Anaan nan qabu abaluun qaba. Ishi tole anaan nan qabu yoon jedhee yaade waggaan koo 20 anaan nan qabu namoota warra waggaa 50 warra waggaa 60 qabadhee yoo yaade ani yoon nakkoo qabaadhe, yoon akaakaa qabaadhe, yoon adaadaa eessuma qabaadhe warra waggaan isaanii siluma waggaan isaanii gara sanatti yoo qabaman rakkoo ajjeesuu kan itti fidu mana keessa ollaadhaa yoon qabaadhe an of eeggachuutu narra jira. Ofii koo duwwaaf utuu hin ta'in warra sanaafis of eeggannaa guddaa gochuutu narra jira. Ofii kee duwwaa miti kan itti jaallattu, maatii kee sin jaallatta, firoota kee ollaa kee gatii jaallattuu fi ofii keetiif wanti itti gootu firoota keef ollaa keef maatii kee warra kaaniifis bu'aa ta'a jechuudha. Akka kanatti ilaalamuu qaba malee an akka nama tokkootti nan qabu yoo na qabeesi tarii nan ajjeesu ta'a. Nama warra kaan ajjeesa jennee yoo na deemne nutu du'an namoota warra kaanii irratti kontribiuuti gochaa itti dabalaa deema jechuudha. Akka kanatti hubatamuu qaba. Baay'ee gaarii guddaa galatoomi Dr. Amanuel. Egaan daddarbiin dhibee kanaa addunyaa irratti iyyuu yaaddessaa ta'ee haga namni yaaduu hin dandeenye miliyonotaan kan lakkaa'amu keessa seeneera namoota kanaan dhibee kanaan qabamuu kan danda'anii. Akkam yoo goonetudha yookiis immoo mala maaliitiinidha kan nuti dhibee kana ofirraa ittisuu dandeenyu Dr. Masfiin? Tole gaaffii gaariitti dhufte amma. Dhugaa akkuma jettee mala ittisuu akkamittiin dhibee kana ofirraa ittisna kan jiru. Yeroo baay'ee ilaaltee yoo ta'e sooshaal miidiyaa irratti waa tokko kaa'an jira waan barna uummata barsiisu hubachiisu jechuudha. Daddaballee yoo dubbanne namni uummati hin hubata jechuudhaaf malee of course namni waa kana hin dhagaye namni koronaa waan dheengadda walgahii tokko qabna turre achirratti maal ta'e even lafa namooti bilbila yookaan intarneetiin argatan turan illee waa'een koronaa kun horii dhagahamee akka jiru namni hundumtuu akka beekudha. Garuu beekuu qofti hin ga'u jechuudha. Beekuu qofti hin ga'u. Amalli keenya jijjiiramuu qaba jechuudha. Haalli jireenya keenya jijjiiramuutu irra jira. Maaliif dhibeen kun ittisuun nu barbaachisaa akka jenne qorichi isaa ittisuu erga ta'e akkamitti immoo ittisnaa kan jedhu akkuma sila dubbanne irra deebi'uudhaa fi qofaadhaan darba waan ta'eef tokkorraa tokkotti darba waan ta'eef namatti dhiyaachuu dhiisuu jechuudha. Namarraa fagaachuu. Kana jechuun maal jechuudha namni tokko yeroo qofa'u qofaasaa sana keessa vaayirasiin sun waan bahee namarra qubatuuf yookaan ija namaa yookaan afaan namaa yookaan funyaan namaarra waan qubatuu fi irraa fagaachuu nama sanarraa jechuudha. Yoo qofaa sana naguuggate yoo ta'eef. Kanaaf akka dhuunfaatti egaa inni jalqabaa kana hin jedhu dhibeen kun rakkina jira. Odeeffannoo gaarii qabaachuudha inni jalqabaa. Actually kan piraayoritii kennuuf odeeffannoo gaarii jechuun maal jechuudha? Dhibeen kun golfaatee biyya lafaa baay'ee rakkisaa akka jiraate beekuudha. Kan biraa golfaan kun babal'achaa jiraachuu isaa nu bira dhufaa hin jiru akkuma Dr. Amanuel amma jedhe nuti ijoolleedha umuriin keenya xiqqoodha. Nu bira yoo nu qabeessu nu ajjeesu warreedhaan jiru inni kun dogoggora ta'uusaa maaliif ijoolleen hundumtuu qabamaa jiru amma kan isin dhibu namoota kaleessa arge keessa namni lama waggaa 30 keessa 31 40 keessa tokko 80 keessa. Garuu dhibeen kun nama hundumaa qabuu danda'a nama hundumaa jabaachuu danda'a. Percentage yeroo keessu immoo isa gara umuriin isaanii irra deemanii dhibee adda addaa warra qabanitti jabaata jechuudha. Kanaaf egaa malli ittisuu tokko information gaarii qabaachuu, qulqullaa qabaachuu, odeeffannoo kana immoo eessaa argatu? Qaama adda addaa irraa argatu. Qaama legitimate ta'an kan akka fakkeenyaaf ministeera fayyaa ta'uu danda'a, ogeessa fayyaa ta'uu danda'a, qaama mootummaa ta'uu danda'a. Malee intarneetii kanarra immoo waan baay'eetu jira. Nyaata akkasii nyaadhu, bishaan dhugii, yoo akkas gooteen fayyitaa kan jedhan jiru. Inni kaan immoo gurraacha waan ta'eef nu qabu, nu rakkisu, qilleensi keenya gaariidha kan jedhu waan adda addaa misconception adda addaa jira. Kanaaf information dhugaan taane irraatii fagaachuu
feesbuukii intarneetii irra waan jiru hundumtu dhugaa jechuu miti. Kanaaf odeeffannoo qulqullaa'aa ta'ee barbaachisaa ta'e qabaachuun the biggest one. Inni lammataa akka dhuunfaatti maal gochuu qabna kan jedhu dhibeen kun akkamitti daddarbu erga barree mala daddarbaa sana ittisuu qabna jechuudha. Maal jechuudha kuni fakkeenyaaf namni tokko yoon qufaa ta'e qufaasaa sana haguuggachuu qabaa, qufaffoosaa sana kabardi gochuutu irra jira, namarraa fagaachuutu irra jira, social distancing kan jedhu kana. Walgahii fakkeenyaaf walgahii yeroo baay'ee walgahii kun hin barbaachisu. Anaaf sadii taanee amma intarneetiin wal argaa jirra waan ta'eef fiizikalii wal hin arginu jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti malli ittisuu irratti dubbachuun keenya barbaachisaa natti fakkaata. Baay'ee gaarii guddaa galatoomi Dr. Masfiin. Kanumaan wal qabatee gara Dr. Amanuelitti dhufa. Biyya keenya keessatti gara miidiyaa hawaasammaa kanarratti kan nuti argaa jirru magaalaa Finfinnee keessatti illee waa'ee haguugduu fuulaa kana yookiis immoo fees maaskii kanaan wal qabatee wanti jiru qeenxeesee tokkittiisee qofallee haga isaan qarshii 500tti gurguruudhaaf tattaaffii gochaa jirantu jiru. Warri nama gowwoomsan yookiis immoo scammers warri jedhaman kuni namoonni yooma barbaachisummaan waa'ee haguugduu fuulaa kun jiraate illee seenaariyoon isinii kaasa. Isa dhukkubsatee jirudha moo isa fayyaatu uffachuu qaba Dr. Amanuel? Baay'ee gaaffii gaariidha. Isa dura waa'ee of eeggannaa akkuma Dr. Masfiin jedhe of eeggannaan waa'ee maaskii kunis waa'ee of eeggannaati. Yeroo waa'ee of eeggannaa sufnu kontekstii biyya keenyaatiin yeroo laallu waa'ee aadaa keenyaa ilaaluun barbaachisaadha. Ollaa wal karaa darbuu dhufe utuu namni kan biraa waa nyaatu ol dhufe olliteedhuma harka dhiqatee gabateema tokkotti dhiyaatee yookiin saanima tokkotti dhiyaatee walii wajjin nyaachuun jira. Wal gurshuun jira. Buna siinii inni tokkotti dhugu inni tokkotti dhuguun jira. Wanti kuni isa dhuguu duwwaatu hin ta'in namni funyaan isaa qabee yookiin harka isaa xaxxifatee qodaa sana qabee nama kan biraatti kenna. Kanaafiyyuu aadaan keenya isa kan gara warra westernii kanarrayyuu adda. Baay'ee walitti nu butaa, baay'ee wajjin nyaannaa, baay'ee ishee qabnurraa walii hirree, afaan wal keenyee, buna siinii tokkorraa dhunnee walii wajjin jiraanna biyya keenyatti jechuudha. Kanaafiyyuu kuni rakkina guddaa koronaa vaayirasii kana keessatti rakkina guddaa fidaa jedhee yaada. Utuma aadaan keenya kana baay'ee isaa gaarii ta'ee jiru waan dhukkuba daddabarsu kana warra akkasii kana itti yaaduun barbaachisaadha. Uummati keenya inni magaalaa keessaallee amma qoqqooddatee nyaachuu bareera garuu inni baadiyyaa keessa jiru ammayyuu waluma wajjin nyaataa wal gurshaa isaa harkarraa tokkoof kenna. Inni kuni itti yaadamee uummati keenya akka karaa kana dhukkuba walitti hin daddabarsinee fi eeggannaa akka godhuni aadaa keenyarraa kaasee xinnootti dabaluu barbaade. Gaaffiin lammaffaa gaaffiin waa'ee maaskii kuni gaaffii biyya lafaa gaaffiima biyya lafaati jechuu dandeenya. Attamitti gaaffii biyya lafaa ta'ee gatii shorteejiin isaa jiraateef biyyumti kamiyyuu maaskii isa ga'u hin qabu. Hospitaalumti kam maaskii isa ga'u hin qabu. Hospitaala Ameerikaa waan hundumtuu irra hafee expire godhee gadi guuramee gatamu har'a maaskii rakkina tokko. Wanti ittiin uffatanii deemanii dhukkuba kan biraarraa ittiin of eeganii rakkina tokko. Akka mootummaatti mootummaan biyya kanaas ta'ee isteetonni biyya kanaa yeroo maaskii kana yeroo isattiin of eeggannaa kana bitanii gatii guddaadhaan bitu maaliif warri kana gidduudhaa buufachuu barbaadan jiru. At a corporate level kan isitti maa jiru. Birrii miiliyoonotaan kan lakkaa'amu warri irraa buufatan karaa kana jiru. Biyya keenya keessatti maaskii kana horiitti dabalanii gurgurachuun isaanii nan dhibu. Maaliif rakkina jirurraa kan ka'e silumaa immoo utuma rakkinni kun iyyuu hin jiraatin shorteejiin yookiin immoo hir'inni isaa garmalee babal'atee waan tureef hospitaalotaaf kiliinikoota keessatti iyyuu jechuudha. Har'a yeroo uummati gadi ba'ee uummati kun kiyaatee adeemamu jedhanii rakkina guddaa fida. Kanaaf
akka Ameerikaatti har'a sodaatanii jiru. Uummati kun maaskii keeyatee adeemu waan dhiisu jedhanii gadi baafnee dubbannu uummati kun hakeetu moo haa obsinu maaliif hakiimonni fi neersonni iyyuu maaskii kana dhabaa jiru yoo akka jenne maaltu ta'a jedhanii irratti haasa'aa jiru. In the ideal situation akka hakiimii tokkootaan kan hin jedhu namni hundumtuutu keeyate gaariidha dee yaada. Garuu shorteejii jiru rakkina jiru irraa kana kan ka'e yoo namni bakkee keessaa keeyatee hakiimii fi neersiin dhukkubsattoota warra rakkina kana qabaniif kennu lafa dhukkubi kun baay'inaan jiru dhukkuba kana hambisuu fi warra sanaaf dursa kennuutu barbaachisaadha. Bakkee keessa keeyatee yoo deemte tarii maaskiin kun hamba tokko sirraa eeguu danda'a. Garuu kan isa caalaa sirraa eeguu namarraa fagaachuu yeroo ati uffatu harka kee irratti ati uffachuu meetirii 2 namarraa fagaattee dhaabattee namatti haasa'u harka kee dhiqachuudha. Isa kanatu maaskii caalaa eegumsa guddaadha biyya sanatti jedhee yaada. Utuu biyya sanatti nama hundumtuu hakee otoo irratti lafti fuudhan nama kana hundumaa kennuu danda'an iyyuu gatiin hin jirreef jechuudha. Achi miti asitti iyyuu rakkina guddaadha. Kanaaf isa kana irratti attamitti ofeennaa attamitti waleennaa isa jedhu walirraa fagaachuu isa isaan sooshaal distaansiin jedhama. Qaamaanii dhunnuma 4 yookiin immoo dhunnuma 6 namarraa fagaatanii dhaabatanii namatti haasa'u nama haammachuu dhiisu akka aadaa biyya keenyaa sila jedhee namni yeroo wal argu walitti jiga. Yeroo maatii wal argu wal dhungata. Miti kun hundumtuu hafuu qabaa. Gargar hambifnee nama uummati keenya kana baruu qabaa. Yeroo baay'ee maal nutti fakkaata maatii keenya irraa waan nutti dhufu nutti fakkaata. Maatiin keenya na ala oolee deebi'ee amma ninnaan hojii oolee deebi'ee hospitaala keessa oolee deebi'ee maatii kootti fiduu nan danda'a dhukkuba kana. Kanaaf of eeggannaa gochuutu irra jira. Akka kanatti yoo ilaalleeti caalaa gaarii ta'a jedhee yaada. Baay'ee gaarii guddaa galatoomi Dr. Amanuel. Egaan gara biyya kanaatti hin deebi'ame. Yeroo darbe as naannoo New Jersey jedhamu kana keessatti namichi tokko namarratti qufa'ee himatamee mana hidhaallee seenee ture. Akkasumas iji kaameeraa kan qabe dargaggoonni duraan dhukkuba sana qabaatanii hadhiisanii wanti beekamu hin jiru garuu taateen wanti isaan nyaata namni bitatu irratti kan isaan qufa'an yeroo isaan cufa isaaniitti buusan iji kaameeraa qabeera. Namoonni keenya gaafa ba'anii waa bitachuudhaaf gara istoorii yookiis immoo gara gabaa dhaqanii of eeggannoo akkamii gochuutu isaanirraa eegama yeroo ammaa kana keessumattuu Dr. Masii. Tole galatoome incidentii taatee ammatti dubbatte kana reefuun nagaa qaam interesting waa'ee nama dhiba namarratti qufa'uu beekaa jechuun of course wanjala jechuudha amma yeroo kanatti namni tokko vaayirasii kanaan qabsiiste jechuun jireenya isaa irratti murteessuu dandeessa jechuudha kanaaf waan akkasii barbaachisaa miti. Garuu immoo akkuma sila Dr. Amanuel dubbate dhibeen kun attamitti darbaa maal gochuu qabna kan jedhu sirriitti hubachuu informationii gaarii qabaachuudha jenneerra. Biyya kontekstii biyya kanaatti yoo fudhannee ilaalle maaltu gorfamaa jira amma. Fakkeenyaaf magaalaa nuti keessa jirru hundumtu laakdaawunidha. Nu qofaadha kan hojjetu amma. Namooti baay'een manaa hojjetu, kompiitaraan hojjetu. Kanaaf kan banaa jiru mana nyaataa jechuudha lafa giroosarii lafatti waadhannee nyaatatti hojjetannu sana bitannu jechuudha. Malee lafa mana nyaataas teenyee nyaachuu hin dandeenyu. Fudhannee deemna malee teenyee nyaachuu hin dandeenyu. Garuu waa'in koronaa kun akkamittiin daddarba rakkina yoo maal goone gaarii ta'a kan jedhu irratti waan baay'ee hojjechaa jiru. Baay'ee qorannoon tokko amma duraan maal jechaa turan face maskii kana kaa'achuun iyyuu barbaachisu jechaa turan. Garuu face maskiin iddoo kamitti barbaachisa akkuma Dr. Amanuel dubbate scarcity'n baay'inni isaa waan hin jirre baay'ee waan hin taaneef dhumuu danda'a yaaddoo jira. Garuu immoo maaskiin kun eenyuun barbaachisa haguuggii yookaan maaskiin kana biyya keenyatti argamaa hin argamu nama meeqatu qabaachuu danda'a inni addaan qofaatti ilaaluun nurra jira kontekstii biyya keenya saddanaa yoo fudhannee ilaalle namni maaskii uffachuun irra jiru eenyu hojjetaa fayyaati. Ogeessi fayyaa mana hospitaala keessa yeroo hojjetu nuti amma guyyaa guutuu maaskii sana uffannee oolla jechuudha. The whole day yeroo mana dhukkubataa peeshantii kutaa peeshantii gallu immoo additionally gilaavii kaannaa gaawonii uffannaa funyaan ija keenya cover goonaa jechuudha. Kanaaf ogeessi fayyaa maaskii kana uffachuu qabu. Inni lammataa yoo namni tokko dhukkubsate yoo hin haxxiffate hin qufaa yoo ta'e maaskii kana qabaachuun isaa nama isa naannoo isaa jiru irraati ittisuu danda'a. Kanaaf
Namni kun yeroo iddoo fakkeenyaaf makiina tokko keessa deema yoo ta'e nama baay'ee wajjin mana qorichaa qaqaa jira yoo ta'e namni tokko isaaf raadiyoo kenna ta'e inni maaskii uffachuutu irra jira jechuudha. Inni sadaffaan waan amma recommendation amma jiru attorney maanni surgeon general maal jechaa jira amma yoo tarii yoo maaskii kana manaa yoo qabaattanii kaadhaadii lafa namitti baay'eetu yeroo deemtanii achitti lafa namitti baay'eetu kanatti kaachuun barbaachisaadha ta'uu danda'a kan jedhu. Garuu maaskii sattamii kaa'atu immoo maaskiin kun gosa baay'ee jira. Surgical maaskiin jira, N95 jira. Garuu manumatti kan hojjetan immoo jira. Qarqee adda addaarraa kan hojjetan jechuudha. Isaaniin mana keessatti kan hojjetamu ta'uu danda'a. Afaanuma isaanii qabachuu yookaan waan isaan haguugu waan ta'eef nama warra kaanirraa isaan itti hubuu danda'a jechuudha. Inni kaani yeroo grocery shaappii deemanii nama achi keessa jiru hin beektu. Namni hundumtuu achi kan qufa'u kan dhibee qabu jiraachuu danda'a. Kan qufa'u jiraachuu kan mallattoo adda addaa qabu jiraachuu waan danda'uu fi mallattoon isaanii kuni waan inni irratti bibbinnu sana kan akka kaartii irra bu'uu danda'a jechuudha qufaan. Isa immoo harkaan qabnee waan deemnuu fi salphaatti harka keenya faalamuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa yeroo achi deemnu harka keenya akka keenyaan fuula keenya qabaachuun akka nurra hin jirre lammata immoo saanitaayizarii yookaan alkooliidhaan kan hojjetamu saanitaayizarii yoo jiraate harka isaa harka irraatti harka ofii qulqulleeffachuudha. Inni sadaffaan akkuma isa egaa maaskii yoo jiraate immoo yeroo waajjira lafa nama keessa dhaqan kana maaskii uffachuudha. Kontekstiin biyya keenyaa yoo fudhanne garuu completely different. Maaskii uffadhaa itti nama gorsuu hin dandeessu. Tokkoffaa maaskiin sun hin jiru ogeessi fayyaayyuu gaa waan ta'e hin argatu. Inni lammataa immoo uummati keenya economical wanni isaa jireenyi isaa akka agasmara akka biyya kanaa miti jechuudha. Uummati keenya baay'een hiyyeessa baadiyyaa keessa jira. Kanaaf maaskii yookaan waan biraa uffadhu jechuurraa namatti hin fagaatu namatti hin dhiyaatini yeroo nama dubbisu immoo fagoodhumatti dubbisi nagaadhaa fayyaadhaa jedhi hammatiin itti siqini irraa xiqqoo fagaadhu. Kabiraa immoo yoo fooxaa yookaan waan haguuggatu yoo qabaate bullukkoo yoo qabaate fakkeenyaaf yoo qufaate bullukkoo sana irratti qufa'u naxalaa amma dubartoonni kan uffatan jedhu irratti qufa'u. Harka dhiqachuun fakkeenyaa fi saamunaadhaan dhiqadhu sekendii 20 dhiqadhu inni gorsina miti. Garuu amma baadiyyaa keessa yoo deemte saamunaa sana qabu bishaan sana qabu yoo bishaan qaban saamunaadhaan qabachuu dhiisuu danda'u. Amma dheengadda obsee dhaggeeffachaa ture viiyoo irratti daaraadhaan dhiqachuun mataan isaa akka alternatiiv teknooloojii ta'uu danda'a jechuudha. Daaraadhaan bishaaniin yoo dhiqatanii hin ta'a kan jedhu. Jechuun waan guddaa vaayirasii sana harka keenya irraa dhiqannee ofirraa qulqulleessuu qofa waan ta'eef. Kanaaf egaa walumaa galatti waan kontekstii adda addaatu jira. Tarii kontekstii kan addaan baafnee yoo ilaalle gaarii natti fakkaata. Baay'ee gaarii guddaa galatoomi Dr. Masfiin. Akkasumas immoo egaa namoota biyya kana keessa jiraataniif amma guutummaadhumaa guututti wanti jedhamaa jiru yoo dhibeen keessan dhibee ariifachiisaa ta'e malee gara mana yaalaa dhaquun hin eeyyamamu yookiis immoo hin tolu dhibee kana qabattanii yookiis immoo dhibee COVID-19 jedhamu kana qabattanii manatti deebi'uu dandeessu hospitaala dhuftanii. Kanaaf mana turaadha kan jedhamaa jiru. Namoonni biyya kana dhukkuba sukkaaraa qaban, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qaban, dhukkuboota chronic illnesses yookiis immoo chronic disease jedhaman kan hordoffii qaban ogeessota fayyaa isaanii biraa beellama sana akkamittiin dhaquu danda'u yookiis immoo ogeessa fayyaa isaaniitii wajjiniin akkamittiin of qopheessuudha qabu tun naqniin dura Dr. Amanuel. Tole gaaffii kana iddoo lamatti kutee fuudheen ilaalaa tokko namoota warruma dhukkubsatanii qofaa qabaatanii rakkina COVID-19 yookiin koronaa vaayirasii kana kan fakkaatu rakkina utaalloo kan fakkaatu warri qabanii yoo rakkina sana qabaatanii mana turuuni kontekstii biyya kanaan naasaa ammasii mana turuun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Maaliif mana turuun isaanii barbaachisaadha? Tokkoffaa namoonni kun yeroo gara hospitaalaa dhaqanii wanti godhamuuf hin jiru. Lammaffaa namoota kana ilaaluudhaa fi protective gearii hundumaa maaskii wayyaa sana uffattee maal jettee namoota kana bira dhufta. Garuu namoota kana wanti itti dabalu tokkoyyuu hin jiru. Kana gochuun immoo meeshota sanaa namoota warra nafsiin isaanii duuf jedhan warra gargaaruu dandeessuu fi kan warshitutu asitti ofumaatii ba'a jechuudha. Kanaafi harka 100 keessaa harki 85 namooti dhukkuba kanaan qabamanii mana isaanii ta'anii utuu waa tokkoyyuu hin godhamanii fi akkasii Dr. Masfiin jedhee haaruma galfatanii waanuma
fuluudii adda addaa bishaanis haa ta'uu waan ho'aas haa ta'uu waan dhuguu danda'an irratti dhuganii waan akka qoricha paarastaamol taayilanoolii kan irratti fudhatanii hin fayyu. Attamitti beekna warra fayyuu fi warra hin fayyine kan jedhu namni beeku hin jiru. Garuu wanti nuyi beeknu tokko maa inni namooti baay'ee yeroo fayyanii warri kaan immoo itti hammaataa deema. Kanaafiti sila kan nuyi jenne mallattoon hammeenyaa kun maa inni isa jenne. Yoo hafuura kute yoo garmalee qofaasisee hafuura kute nadhagumaan isaanii immoo garmalee gadi deebi'uu didee hakimii isaanii waamuu qabu jechuudha. Nama tajaajila fayyaa isaanii waamanii kan wajjin haasa'uu qabu. Kana gochuu isaaniitiin tokkoffaa yoo dhukkuba sana hin qabaanne dhukkuba kan biraa yoo qabaatanii dhukkuba kana kan arganne isaan godha. Callumaan yoo deemuu baatan. Lammaffaa immoo yoo dhukkuba kanas qabaatanii nama kan biraatti hin dabarsanii ofiin wanti godhamuuf hin jiru jechuudha. Namooti warri dhukkubi kun itti hammaatee harka 100 keessaa harki 15 harki 20 kan ta'anii isaanii warri gara tajaajila fayyaa dhaqee waan ta'uufii malu argachuu danda'an. Karaa kan biraa namooti dhukkuba koronaa vaayirasii kan hin qabne garuu dhukkuba kan biraa qabaatanii moo jiru. Isaan attamitti tajaajila fayyaa isaaniitii wajjin wal arguu danda'u ni jedhu gaaffii barbaachisaadha. Biyya kana keessatti amma wanti yaalamaa jiru teelemedisin. Akkuma amma walitti haasa'aa jirru anaaf Dr. Masfiin illee walirraa fagoo miti ati Pensilveeniyaa teessee as Minisootaatti nutti haasoftu. Akkuma kanatti tajaajila fayyaa isaaniitii wajjin wal arguu danda'u jechuudha. Namni baay'een isattiin sukkaara isaa safaratu, sukkaara isaa laallatu manaa qaba. Isattiin dhiibbaa dhiigaa isaa laallatu mana isaatii qaba. Isa kana fuudheeti tajaajila fayyaa isaatii wajjin haasa'aa jechuudha. Rakkina kan biraa innaa qabaate immoo afaaniin itti mataa kun guutuudhaa isa jedhuuf guutuu miti. Maaliif akka maalee jirutti iddoo baay'eedhaa onni isaa dhaggeeffachuu hin dandeessu, somba isaa dhaggeeffachuu hin dandeessu. Iddoo tokko faasilitiin akkasiis jira teelemedisiniidhaan garuu iddoo baay'ee hin jiru. Kanaafiyyuu caala kan gaarii ta'e dhukkubi suni mataansaa yoo dhukkuba sana qabaatanii vaayirasii kanaan qabamanii baay'ee isaan godda'uu gatii danda'uuf. Dhukkubi sun immoo mana isaaniitti tajaajila fayyaa kan isaanii kennu wajjin haasa'anii gatii argachuu danda'anii fi silkii bilbilanii itti haasa'anii walii wajjin haasa'anii pilaanii qabaachuutu caalaa gaarii ta'a. Dhaquurra yoo dhattee dhukkuba kana qabaattee riskiin kee already haayidha. Isarratti dhukkuba kana innaa fiddee rakkina guddaa ofitti fidde jechuudha. Kanaaf akka kanatti ilaalamuutu irra jira jedha. Guddaa galatoomii Dr. Amanuel. Egaan miidhaan dhibeen kun koronaa vaayirasiidhaan dhufu yookiis immoo COVID-19 jennu kuni akka addunyaatti lubbuu namoota 50,000 gararraadha kan inni galaafateeru. Miidhaan geessisaa jiru kan ilaaluudhaan biyya Xaaliyaanii keessatti, Speen keessatti, asuma biyya Ameerikaa kana keessatti illee daran namoota miidhaa akka jirudha kan nuti arginu. Biyyoonni akka Chaayinaa immoo hamma ta'e irraa dandamataniiru tattaaffii biyyoonni guddatan gochaa jiran dhibee kana to'achuudhaafis ta'e dhibee kana uummata isaanii irraa ittisuudhaaf jedhanii gochaa jiranii irraa ka'uudhaan biyyi keenya Itoophiyaan yookiis immoo Oromiyaan jeneraalii maalirraa barachuu qabu biyyoota guddatan kanarraa Dr. Masfiin? Gaariidha. Gaariitti waan hedduudha kan barachuun irra jiru. Of course dhibeen kun biyya Chaayinaatii jalqabee warri Chaayinaa dafanii dhibee kana dafanii rakkinni kun jiraachuu dhukkuba sombaa qabaachuu isaanii michi sombaa naannoo tokkotti akka gaariitti vaayirasiin kun maal akka ta'e addaan baasanii sequence godhanii SARS-CoV-2 kan jedhamu vaayirasii kana addaan baasanii isa booda immediately maal godhanii jalqabumaa isaan godhanii kan beeknu akka oduun tokko jira. Oksuu yaalanii turanii hakiimiin kanan dura baasuuf ture rakkinni irra bu'ee jira kan jedhan jiru. Garuu erga dubbiin kun achi dhalatee dafanii waan adda addaa fudhatan, tarkaanfii adda addaa jajjabaa fudhatan, laakdaawunii godhan. Wuhaan jechuun miliyoona baay'een keessa jiraatu magaalaa guddaadha. Maybe comparable to New York ta'uu danda'a. Akka jirutti mootummaan maal godhee namni achi keessa akka hin deemne godhe transportationin geejjibni akka namni communicating godhe social distancing namni lafa walgahii akka hin deemne lafa gabaa akka hin deemne akka walirraa fagaatu
dhibeen kun maaliin akka daddarbu yoo dhibeen kun jiraate maal gochuun akka jiru hospitaala guyyaa lama gidduutti fakkeenya hospitaala dhaabani. That was very impressive. Baay'ee nama dhiba. Kana jechuun maal jechuudha? Dafanii waan isaan irraa gochuu malu hundumaa godhan hin tuffanne jechuudha jarri kun. Muuxannoos qabu turan bara 2003 SARS COVID inni jalqabaa achitti jalqabee isa booda MERS Middle Eastiin gara bara 2010tti fakkaata. Kanaaf amma tokko muuxannoos waan qabanii fi implikeeshinii baay'ees waan qabu dhibeen kun. Dhibeen kun nama qabnaan nama hojii waliin argitu. Kanaaf nama wajjin waliin argitu taanaan hojii hojjechuu hin dandeessu dinagdeen biyya tokkoon kufaa jechuudha. As simple as that. Amma warri kaan warri Xaaliyaanii fudhadhu, Ispeenii fudhadhu laal, Iraanii fudhadhu laal. Yeroo rakkinni kun naannoo Chaayinaatti jiru warri Ispeen keessa Xaaliyaanii keessa jiran akkasuma infaasisii guddaan laanneef. Yeroo rakkinni kun dhufee Xaaliyaanii fi Ispeenii fi Iraan irra dhufu immoo warri Ameerikaa immoo asuma pirezidaantiin keenya illee maal jechaa turan yoomaa miti kun rakkina control goone irra jechaa turan down play gochaa turan jechuudha. Kanaaf inni guddaan maal inni biyya keenya keessumaa Itoophiyaa waan gorsuu barbaadu namoota warra sadarkaa adda addaa irra jiranii fi dhibeen kun rakkina ta'uusaa jabaa ta'uusaa isaan bira ga'uu danda'uusaa maal gochuu akka nama maaliif amma sadarkaa kukkutuu dandeessa tamittiin dhibee kana ofirraa ittisuu yeroo innu wanni gochuu dandeessa contain gochuu dandeessa containment waan jedhamu jira dhibeen kun akka facaanii fi duukaa bu'anii tireesii godhanii nama addaan baasuu inni tokko. Mitigate jechuun immoo erga dhibeen kunii faca'ee uummata keessa babal'atee hospitaala ganama ciisanii booda nama kana yaaluu jechuudha. Jechuun maal jechuudha? Namni dhibee kanaan dhibame harki 80 tarii mallattoo gaggabaabaa xixiqqoodhaan faalamuu danda'a. Garuu yoo hafuura kudhe yoo hafuura baafachuu dadhabe hospitaala deemu sombisaa completely jiruudha ala ta'uu danda'a. Situationin isaa maal jedha pneumonia jenna virusin kun pneumoniaatti fida yookaan immoo ARDS kan jedhamu jira ARDS adult respiratory distress syndrome kan jechuun completely namni kun ofii isaan qilleensa baafachuu hin danda'u oksijiinii fudhachuu hin danda'u carbon dioxide of keessaa baasuu waan hin dandeenyeef maashinii somba doobu that is actually ventilator jedhama ventilatorii sana jechuudha hospitaala guddaa keessa illee baay'ina amma 12 amma 24 fa'i biyya keenya mamtu jira kanaaf egaa dhibee kana contain gochuutu irra gaariidha malee mitigate gochuun ukkaamsuun nama rakkisaa yaaluun nama rakkisaa jechuudha. Kanaaf haalli biyya keenyaa kan isaan irraa barachuu qaban maalinni guddaan maalinni rakkina kana down playing gochuu dhiisuu waan tokko jalqabuu sanaa galaa itti jabeessuu koree adda addaa task force adda addaa dhaabuudhaan information yookaan odeeffannoo gaarii kana dafanii uummataaf dabarsuu nama 23 nama 5 namatu qabamee baay'ee miti jechuutu hin taane teestii gochaa jiru nama meeqa kan isaan sakatta'anii baran iddoo adda addaatti faca'ee jira already. Biyya alaatii namatu nutti fidaatu hin ta'in nama biyya sana keessa jirutu isa kanatti dabarsa waan ta'eef waan gochuu qabanii beekumsi dafanii warra kaan irraa waan hubachuu qabanii dafanii irratti qophaa'u seriously godhanii fudhachuu akkasumas immoo ogeessa fayyaas akka dhuunfaattis akka mootummaatti immoo maal gochuu qabu kan jedhu irratti haasa'uu dandeenya. Guddaa galatoomi Dr. Masfiin kanumaan mee gama warra mi'oota yookiis immoo meeshaalee dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf nu fayyadan personal protective equipments warri jedhaman kuni biyya kana keessatti illee hanqinni isaanii baay'inaan akka dubbatamaa jiru hin argina. Akkasumas immoo meeshaan yookiis immoo maashiniin sirna hargansu utubdu kun mechanical ventilator inni jedhamu kuni biyya kanatti saffisaan akka inni qophaa'udha kan isaan himachaa jiran warri biyya bulchan. Biyya keenya keessatti Dr. Masfiinatis kaasteetta Dr. Amanuel irraa nagoo barbaada. Hospitaalonni jiran buufanni fayyaa akkasumas immoo ogeessonni fayyaa yeroo ammaa kanatti akkamittiin qophaa'utu isaanirraa eegama? Gaaffii gaariidha. Akkuma ati jette waa'een dhukkuba kanaa waan yaalloo miti. Jalqaba hundumti keenya baay'een keenya yeroo dhukkubi kun biyya Chaayinaa keessa ture akkuma isa yeroo darbee akkuma SARS akkuma MERS achuma ka'ee xinnoon ishee sosocho'eeti deebi'ee badaa jedhamee yaadame. Mootummaan biyya lafaa baay'eenis akka kanatti waan yaadannatti fakkaata. Nami irratti yaadee irratti qophaa'ee dhukkuba kana to'achuudhaa fi irratti hojjete baay'ee miti biyya lafaarraa. Garuu har'a dhukkubi kun sadarkaa kanarra ga'eera. Nama miliyoonii tokko ol qabame biyya lafaarraa nama 58,000 ol ture.
dhukkubi kun Chaayinaa irraa ka'ee epicenteriin isaa Chaayinaa ture achi gara Xaaliyaanitti darbee amma immoo Xaaliyaanii, Ispeenii, Faransaay irra naanna'aa jira. Ameerikaatti immoo dhufeera. Ameerikaa keessaa immoo Niiwuork irra jira. Niiwuork duwwaatu hin ta'in isteetota warra kaan irras akkasuma karvii mataa isaatii fooloo godha gatii ta'ee fi warra kaanittis hin dhufa. Biyyi kuni magaalota gurguddaa akka Los Angeles, akka New York, magaalota akkasii keessatti natural disaster guguddaan yeroo ta'u kan isaan ittiin irratti hojjetanii meeshaa hamma tokko qabu. Strategic stockpile kan federal governmentii. Garuu yeroo jalqaba pilaanii godhanii biyya Ameerikaa hundumaa rakkina dhufuu fi ittiin tiriitii goona at the same time jedhanii kaa'an. Pilaanii isaaniis hin turre. Yoo New Yorkitti waa ka'ee ventileetarii 40,000 qabna nu ga'a. Yookiin Los Angelesitti yoo waa ka'ee ventileetarii 40,000 qabna. Meeshaa ittiin personal protective equipment maaskii maaloo kan ammoo iddoon dhumaatiin arganna. Kanaafuu it's okay waan jedhaniinuma haara galfatanii ta'an fakkaata. Wanti kun yeroo inni dhufee isteetii Ameerikaa almost hunduma isaanii rukutu iddoo tokko tokkotti immoo garmalee jabaatu rakkina guddaa irratti uumu. Biyyi lafaa yeroo inni itti faabrikaa isaa yookiin immoo lafatti waa oomishan jijjiiranii meeshota kana illee oomishuutu dadhaban ga'ana. Maaliif biyya lafaa hundumaatu barbaada. Kanaaf mootonni biyyi lafaa hundumtuu ventileetarii barbaadan. Ishee afuura nama baafachiiftu, ishee afuura namaa utubdu kana. Garuu biyyi lafaa hundumtuun barbaada lafin itti oomishamu immoo baay'een isaa biyya Chaayinaati. Kanaafiyyuu rakkina guddaatu uumamee jira. Biyya keenya keessa hammamtu jira ani hin beeku. Biyya Itoophiyaa keessa hammamtu jira ani hin beeku. Nama meeqatu kanaan fayyadamuu danda'a dhugaa dubbachuuf ani hin beeku. Biyya sanatti kan isaan baasu maal jedhee kan hin yaadanii geejiba jiru waan nama oolchuudhaaf deemurraa kan hafe waan akka ambulaansii waan mi'a meeshaa adda addaa nyaata deemsisurraa kan hafe kan nama wal keessa deemsisu hundumaa dhaabanii rakkina inni fidu beekamaadha. Rakkina inni fidu maaliif beekamaa ta'e biyya kanatti rakkina inni fide ji'a tokko gidduutti ikoonoomii biyya Ameerikaa fuudhee eessatti akka inni geesse beekamaadha. Garuu biyya Itoophiyaatti immoo silumaa ikoonomiin isaa maal akka jiru hin beeknu. Baay'ee firaajayilii waan ta'eedha. Ikoonomii sana fuudhee kiraashi gochuu danda'a kompiliitilii. Haa ta'u iyyuu malee garuu yoo dhukkubi kun konteendii ta'e malee ikoonomii kana gara fuulduraatti deemsisuu hin danda'amu. Maaliif dhukkubi kun hin jiraata taanaanii yeroo dheeraadhaaf jiraata. Yeroo dheeraaf yeroo jiraatu immoo uummata biyya sanaa gatii garmalee guddoo fi working force'n deebii hojiitti bobba'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf shorteejiin kun gatii jiruu fi ventileetarii silumaan jiru, maaskiin hin jiru, rakkinni kun rakkina jiru kana attamitti hiikuu dandeenya kan jiru biyya sanaa fi biyya Itoophiyaatii fi solushiniin jiru, deebiin jiru tokko duwwaa of eeggannaa gochuu. Hamma danda'ametti of eeggannaa gochuudha. Sodaan kun kan biraa manoota amantii kan biraa sira waa'ee aadaatti kan naasa'e. Amma waa'ee amantii naasa'uu dandeenye akkuma beekamu uummatii biyya keenya inni kaan kiristiyaanaa, inni kaan musliimaa, hundumtuu inni kaan masgiida dhaqee, inni kaan gara waldaa dhaqee, inni kaan gara church ortodoksii dhaqee kan inni waa'ee amantii isaatiitiif deemu miti. Kana hundumaa yeroo godhu dhukkuba kana garmalee baay'isa. Maaliif namatu walitti baay'ata? Namni hamma walitti baay'atee nama walitti dhufetti dhukkuba kana walitti kennuun gatii jiruu fi naagalaa mootummaan waa'ee amantii keessan garuu kun waa'ee public health'iti. Waa'ee amantii miti. Waa'ee fayyaa uummataa yeroo haasoftu waa'ee amantii bukkeetti dhiifteeti waa'ee fayyaa uummataa haasofta. Lafi amantii lafi namni wal argu suni fayyaa uummataa komproomaayizii godhannaa ta'e warra public health'ii karaa seera public health'ii keessa galu. Kanaafiyyuu warra amantii barsiisuun warra geggeessitoota amantii barsiisuun baay'ee barbaachisaadha yaada. Tarii mootummaa sana duwwaa dhaggeeffachuurra warra geggeessitoota amantii hundumaa warra Pirotestaantii, warra Musliimaa, warra Ortodoksii, warra kaanis yennaa karaa geggeessitoota amantii kana bira ga'uun danda'ame
waldoota yookiin masgiidota kana yeroodhaaf cufuu hin danda'ame sadarkaa maaliin akka jiru hin beeku meebii ta'eera ta'uu danda'a. Dhukkuba kana hamma tokko gadi deebisuu danda'a jedhee yaada. Kanaaf baay'ee kana sodaachisanii waa'ee maaskii qabaachuu yookiin immoo gaawanii kana hundumaa maaliif rakkina qabnu rakkina jiru hundumaa gatii beennuuf. Kanaafiyyuu of eeggannaa irratti xiyyeeffachuun waan jiru hundumaa dhaabanii dhukkuba kana akka inni karri isaa gad deebisu gochuun barbaachisaadha. Yoo danda'ame immoo nama hamma danda'an warra gara kana riskii kana qabu immoo teestii godhanii deetaa qabaachuun barbaachisaadha. Baay'ee gaarii guddaa galatoomii Dr. Amanuel. Egaan gara xumuraatti dhufaa jirra. Amma yeroo ammaa kana dhibee kana wajjin wal qabatee namoonni mana isaaniitti galanii jiran yaaddoo yookiis immoo dhiphinni sammuu itti dhaga'amuu ni danda'a. Kana shakkiin qabnu. Tarii dhibeen kun yoo na qabe nan du'aa jedhee kan yaadu. Daa'ima mana keessaa kan qaban ijoolleen gadi ba'anii taphachuu yoo barbaadanii mana keessatti qabuun ulfaataa ta'uu danda'a. Wantootni sababoonni baay'een ni jiraatu kan dhiphina sammuu namatti dabalan. Namoota amma kana daawwachaa jiran dhiphina sammuutiin rakkachaa jiraniif ergaa akkamii qabdu? Daqiiqaa muraasaa Dr. Masfiin irraan ka'a. Tole galatoomii. Waan kun baay'ee nama yaaddessa. As biyya keenyatti addanumatti lafa teknooloojiin jiru lafa faasilitiin jirutti rakkina guddaa baay'ee nama yaaddessa. Amma fakkeenyaaf kaleessa moo gaddaa yooduma waan gochuun nurra jiru hundumaallee yoo goone amma 200,000 namni du'uu danda'a kan jedhan ragaan jira jechuudha. Which is very scary. Nama sodaachisa dhugaa. Garuu ani kan nama gorsu rakkinni kun jiraachuusaa hamaa ta'uusaa nama hubuu akka danda'u ta'uusaa hubachuun gaarii. Garuu immoo dhiphatanii paanikii yoo godhanii silaa waan ofii gochuu malan illee gochuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf akka isaan paanikii godhan yeroo hundumaa dhiphatanii nan du'alaa jedhanii yaaddaan immoo stressiin kun immoo dandeettii qaamni isaanii dhibee ofirraa ittisullee dhiphisuu waan danda'uu fi amma danda'ametti baay'ee of cinquus utuu hin taane garuu waan gochuu qaban gochuu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha akkuma sila irra deeminee dubbachuudhaa fi iddoo sadiitiin addaan hiree ilaaluu barbaada. Tokkoffaa akka dhuunfaatti maal godha namni? Biyya kanatti maal godha? Biyya Itoophiyaatti maal godha? Akka dhuunfaatti rakkinni kun jiraachuu odeeffannoo gaarii argachuu, lafa gaariitti argachuu, dhugaa waan ta'e argachuu, qulqullina ofii eeggachuu, harka ofii dhiqachuu, qofaa ofii haguuggachuu, yoommoo dhibaman immoo yoo mallattoo salphaa qabaatan manuma turu yoommoo tarii yoo mallattoo jabaa afuran oogute immoo dooktorii ofii bira dhaquu inni tokko walirraa fagaachuu social distance community level Dr. Amanuel akkuma jedhe sadarkaa hawaasaatti immoo namni ummati akka wal keessa hin deemne akka walitti hin dhufne fakkeenya walga'iin barbaachisu gochuu dhiisuu virtual communication kan akka interneetii kana gargaaramanii wal qunnamuu waldaa keessatti masgiida keessatti namni akka walitti baay'atee hafuura walitti baafata waan ta'eef kan baay'ee nama yaaddessuu danda'u immoo hafuuruma kana mallattoon qabaatanii dhibee kana dabarsuu waan danda'amuu fi baay'ee of eeggannaa barbaachisaa jechuudha. Akka dhaabaatti immoo maal gochuu dandeenya instituutioniitti maal gochuu dandeenya isa jedhu addaan baasee dubbachuu hin barbaade dhaaboliin fayyaa jiru akkuma isa dubbatame personal protective equipment baay'ee qabaachuu dhiisuu danda'u. Gilaabiin durumayyuu hin jiru amma dhiisiiti yeroo Chaayinaattis, Awurooppaattis, Ameerikaattis rakkinni kun baay'ee beekame. Asii amma baay'ee strictly monitored ta'a. Kanaaf argachuun nama rakkisa waan ta'eef ogeessoti fayyaa tokkoffaa dhibeen kun maal akka ta'e akka sirriitti beekuu, akkamitti akka nama daddarbu akka gaariitti hubachuu. Lammata immoo ofii isaanii eeggachuu qabu jechuudha. Akkuma sila Dr. Amanuel jedhe yeroo amma manatti gallu harka keenya dhiqannee akka gaariitti iskirabii uffannee maal jennee ofirraa baafnee maal jenneeti kan gallu jechuudha. Kana jechuun ogeessi fayyaa tokko dhukkubfatee jechuun maal godhe jechuudha. Ofiisaa fi maatii isaas inni dhukkubsee sadaffaa immoo dhukkubfattoota isa tajaajiluu dhaqan illee waan biraaf kan dhufan illee rakkina irra buusuu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkina kana akka hin argamneef amma danda'ametti of eeggachuu qabu jechuudha. Inni kan biraa maal gochuu qabu qophii qabaachuu qabu jechuudha. Namni fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti namooti baay'ee miti jedhanii downplay gochuu danda'u garuu faffaca'aa jira jechuudha. Faffaca'aa jira. Yeroo guyyaa 14 guyyaa 20 booda namni baay'een dhukkubfatee gara dhaabbolii fayyaa dhufuu danda'u jechuudha. Mitamma nu biraati akka gaariitti qophaa'aa jira. Ventileetarii qopheessineerraa, haatlaayinii kophaatti qabnaa, hunduma isaa even iPad sila amma Dr. Amanuel akkuma dubbate
Patientii amma fakkeenyaaf ida patientii ilaalee iPad irratti ilaalee jechuudha. Already emergency dhufanii dhibeen isaanii hin beekame. Then of course jara kana bira dhaqee infection riskii dabaluurraa iPad office moo keessa gaa'e iPad namicha kana haasofsiisee kunoo hospitaalatti admitisii gochaan jira jedhee itti jechuudha. Virtual biyya keenyatti hin dandeenyaa kana hin dandeenyu. Kanaaf kan gochuu qabanii irratti qophaa'anii waan barbaachisan gochuu danda'udha. Inni kaan abbootii amantii inni dubbanneera silaa qaamni mootummaa maal gochuu qabaa? Qaamni mootummaa yeroo baay'ee murteessaadha. Decision makers poolisii kan waan adda addaa nuti warri fayyaa ogeessi fayyaan gorsinaa garuu isaan immoo poolisii kan distaayidii godhan kan hariiroo yookaan imaammata baasan immoo isaan waan ta'eef isaan maal gochuu qabu? Akka gaarii dhibeen kun jiraachuu isaa akka gaariitti uummata beeksisuu tajaajilli fayyaa dhaaboliin fayyaa akka gaariitti waan isaan barbaachisan akka isaan argatan qabaachuu akkasumas immoo iddoo tokko namni wal keessa kan deemu namni baay'een fakkeenyaaf seera cabsanii walga'ii adda addaa deemuu waan akkas akkasii kan jiraannee fi eeggannoo barbaachisu gochuu qabu jechuudha. Yoo akkas ta'e dhibeen kun akka hin babal'anne yoo godhanii mitigeet gochuurraa konteen yoo godhan irra gaariidha Itoophiyaadhaaf malee namni kun erga dhukkubfatee hospitaala ciisee waan eessatti baay'ee rakkina guddaa namni baay'ee dhumuu danda'a. Rakkina guddaa fiduu danda'a waan ta'eef akka kanatti gorsan kennu barbaada. Baay'ee galatoomi Dr. Masfiin. Egaan daqiiqaan keenya dhumaa jira. Daqiiqaa lamansii kenna Dr. Amanuel gabaabsitii namoota yaadaan dhiphachaa jiraniif ergaa gabaabduu. Tole ani Dr. Masfiin dubbateera baay'ee samaraayizii godhe. Ani kan hin jedhu waa'ee ijoollee naasoo barbaada. Ijoolleen keenya biyya kanas ta'ee biyya Oromiyaa Itoophiyaa keessa kan jiranii wanti isaan yaadan tokko maa inni yeroo biyyi tokko wal lolu yeroo niwusii irraa oduurraa dhaga'anii waan isaa questionii godhu maa inni ta'aa jiru jedhanii inni bira gahaa jedhanii yaadda'u. Yeroo dhukkuba kanas argan akkasuma yaadda'uun isaanii hin oolu. Nutti niman malee keessa isaaniitti maaliif manni barumsaa hin jiru? Maaliif mana teenyaa jedhanii gaaffii kaasu. Warra understandii godhan warra waggaa 10 warra waggaa 9 gochuu danda'u waggaa 5 warra waggaa 6 gochuu hin danda'an. Kanaafiyyuu akkasitti ijoollee keenyatti himnu warra ijoollee keenya warra guddateetti yeroo itti himnu akka isaanii hin sodaannetti akka isaanii hin yaaddofnetti dhukkuba akkasiitu jira. Dhukkubni kun immoo biyya lafaa hundumaa keessa faca'ee jira. Akka dhukkubni kun walitti hin daddabarree fi manni barumsaa hin jiru. Nus of eeggachuutu nurra jira. Jennee xinnoo ishee qabbaneessinee itti himuutu nurra jira. Yoo kana ta'uu baatee nuunis bornu bira ga'a niwusii irraa oduurraa dhaggeeffatu nama manaa du'ee kan isaan yaaddaa waa'ee ofii isaanii duwwaatu hin ta'in maatiin koos hin du'aa jedhanii si yaadda'u. Saayikooloojii riyoomee keessatti konserni guddaadha kun isaaniif. Yoo nama waggaa 50 yookiin waggaa 40 du'ee dhaga'anii yookiin waggaa 30 dhaga'anii rileetii godhu more to their families. Kanaafiyyuu isa kana hundumaa akkamitti ilaaluun irraa reassurii gochuutu nurra jira. At the same time immoo of eeggachuu akka itti dandeenyutti akka isaanis immoo dhukkuba kana fidanii manatti hin finnetti yookiin ofii isaaniitiifis hin dhukkubsannetti ijoolleetti akka isaan hubatanitti ijoolleetti immoo barbaachisaadha. Yeroo baay'ee uummati keenya waa'ee ijoollee badaa consideration fuunee akka isaan understand akka isaan hubatanitti itti himuu irratti xinnoo rakkina qabnaa akka itti dhufne akka itti guddan irraa kan ka'e kuni baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee akkamitti ijoollee keenyatti himnaa kan jedhu hundi keenya itti yaaduutu nurra jira. Ijoollee waggaa 2 walii hundumaa waggaa 3 waggaa 4 waan nama gaaffii gaafachuu danda'e deebii leevilii sanatti deebii kennuufiini barbaachisaadha waa'ee dhukkuba kanaa jechuun barbaada. Kanarraa kana ta'e Dr. Masfiin yaada isaa hundumaa walitti qabee kaa'eera. Kanuma itti dabaluu barbaada. Tole guddaa galatoomi Dr. Egaan ogeessota fayyaa keenya Dr. Amanuel Oljirraa akkasumas Dr. Masfiin Ittaanaa yeroo keessan aarsaa gochuun marii kanaaf eeyyamamoo taatanii ogummaa fi beekumsa keessan irraa waan nuuf qooddaniif maqaa kootii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomaan isiniin jedha. Galatoomaa. Isinis akkasuma fayyaa ta'aa baay'ee waan kana irratti nu dhiyeessitanii fi hojii gaariidha. Ulfaadhaa. Galatoomaa baay'ee fayyaa ta'aa. Tole egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Sagantaa keenya irraas barumsa guddaa akka argattan abdii qabna. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaan jedha. Dhibbi abbaan hin beekne fayyaadhaa jedha Oromoon. Fayyaan keessan qabeenya keessani. Namni fayyaa qabu waan hundaa qaba. Kanaafuu fayyaa keessan dhibee kanaan akka isin jalaa hin hatamneef jabeessaatii eeggadhaa.
gorsa ogeessi fayyaa isiniif kennus hojiirra oolchuudhaan ofii fi maatii keessan dhibee kanarraa baraaraa. Hanga sagantaa biraadhaan wal agarruutti nagaan turaa galatoomaa fayyaa ta'aa.